Barattuu Illeenii Taliilaa magaalaa Finfinnee mana barumsa Jaarraa Abbaa Gadaa sadarkaa tokkoffaatti barattuu kutaa jaaffaa fi bara kana qormaata biyyaalessaa fudhachuuf qophii irra jirtudha. Isheenis qormaatichaaf qophaa'aa kan jirtu ta'uu fi maatiin ishee deeggarsa barbaachisu taasisaa fi akka jiran dubbatti. Sagantaadhaan qoodhaa sa'aatii yeroon haati koo waan tokko naa jechi wanna sana erga raawwadhee booda gara qonnaatti deema. Yeroo naa kennu sa'aatii gahaan qaba. Abbaan koos baay'ee na qo'achisa. Qabxii gaariin fide jedhee yaada 95 olii fiduun qaba jedhee yaada. Obbo Taliilaa Badhaasoo abbaa barattuu Illeeniiti. Innis deeggarsa maatiin tokko barataaf taasisuu qabuun barattuu Illeenii gargaaruun dirqama maatummaa isaa baachaa jiraachuu hima. Ministeerii kanaaf itti qophiin ishiidhaa akka jabaattee qophooftu baay'ee jajjabeessinaa ni gorsinaa. Qo'annoo ishiis sagantaan akka qo'attu itti himna. Mana barumsaan booda daqiiqaa muraasa boqonnaa ishii fudhattee of haaromsitee sana booddee kitaaba keetii fi dabtara kee qabadhu ka jedhu akkaataa sagantaatiin itti agarsiisnee qo'achaa jirti. Hanqina ishii barsiisumaa fi manuma barnootaa dhaqeen gaafadha. Maal rakkatti? Maali sennabdi amalli ishii maal fakkaata illee jedhee nama gaafatudhaani. AMN Plus sagaleen dhalootaa mana barumsa Illeeniin itti barattu Jaarraa Abbaa Gadaa sadarkaa tokkoffaatti argamuun barattoonni biroos qormaataaf qophii akkamii taasisaa jiru kan jedhu gaafateera. Wiixataa gajjumaataa sagantaa gosa barnootaa ministeerri dhufanii gosa barnootaa 6 isa qoqqoodeetan wiixataa gajjumaataa dubbisaa qidaamiif sanbata workshiitii fi ministeerri barattoonni darbee fayyadaman sana wal bira qabuudhaan isa nan dubbisaa. Yeroo laaqanaa laabrariin mana barumsaa keenya keessa jira. Mana dubbisa kitaabaa deemuudhaan gareedhaan wal qopheessinee gaafii nan hin beekne inni biraa hin beeku waan ta'eef gaafilee wal jijjiirree waliin qo'annaa. Qophii qormaataaf taasisaa jiran kana keessatti hordoffii fi deeggarsi barsiisotaa fi maatiin isaaniif taasisaa jiran akka laayyootti kan hin ilaalamne ta'us barattoonni kunneen dubbataniiru. Barsiisonni keenya gaafilee shaakalaa fi qormaatilee ministeerii bara darbee fi bara san dura fiduudhaan gaafii nu gaafatanii akka nuti hubannutti gaafilee shaakalaa san nu hubachiisu nu deeggaraa jiru. Maatiin kiyyaa immoo wantoota meeshaalee barnootaaf na barbaachisan hunda guutuu naa taasisuudhaan kan itti deeggaraa jiranidha. Barsiisonni keenya tiitoraalii guyyaa sanbata xiqqaa kana nu kennanii haala garaagaraatiin kan isaan nu gargaaraa jiranidha. Gaafilee shaakalaa adda addaas ministeerii fi moodeela bara darbee irra deddeebi'uun kan nu qo'achiisaa jiranii. Barattoonni yeroo qormaanni ga'ee dhiphachuurra wantoota isaan dagachiisu irraa fagaachuu fi har'a boruu dhiisuun har'umarraa qophii gahaa taasisuu akka qabanis barattoonni kunneen dhaamaniiru. Har'a boruu jechuun yeroo qormaanni jala qaqqabu dafanii qabachuu dhabuu danda'u. Kan simisteera tokkoffaaf simisteera lammaffaa kan kutaa torbaas waan ta'eef immoo qormaatichi dafanii hin fixanii sammuu isaaniis dhiibisuu danda'u. Kanaafuu jala jalaan dubbisuu qabu. Sagantaa baasanii kanarraa baratan haruma fixuu qabu. Akkuma galaniin bilbila garaagaraa namni qabu galeetuma bilbila sanirra ta'a. Qoy boruun qoodha, boraachaan qoodha, lakki qoy kun ganaadha jedhanii yaada isaanii sooshaal miidiyaa irratti waan godhaniif boodammoo ga'ee isaanii waan dhiibuuf akka yeroo isaanii akka barumsa irratti deebisaniin ergaa kenna. Meeqa taa'ee hojjechaa?